yaadni fiilmii hojjechuu kan naa dhufe yeroon kutaa 5 baradhuudha. Kana jechuun yeroo umurii 10 jechuudha. Yeroo kutaa 6-7 barannu kutaa aktiingii seenne umurii koo sanaan jechuudha. Daa'imummaa koo kaasee caljennee sassaabamnee naa fiilmii ilaallu akkaataa ani ilaaluun warri kaan ilaalanii ture. Hundi ishii gadi fageenyaan ilaala ture. Yeroo sanatti maal akka ta'e garuu naan galle. Waan sammuu koo keessa jiru hunda baasee agarsiisuun barbaada. Agarsiisuurraanis immoo waan natti dhaga'amu nama biraa akkatti dhaga'amu gochuun aartiidha. Bakka teessetti biloogingii isaa irratti seenaa daqiiqaa muraasa keessatti itti himame waliin miira wal quunnamu feeshuwaalii sagalee gaschar kun hundi isaa sirriitti qindaa'e kan an arge. Kanaaf aktingii bareedaadha. Kanaafuu homaa an ishee madaaluudhaaf baay'ee rakkachaan jira. Baay'ee gaatee argadheera wal fakkaatadha. Aktingiin ishee bareedaadha. Kanaafuu aktingiin ta'uudhaa mitiire. Kanaaf sagalee fuulli ishees gaschariin ishees wal fakkaataa ta'e waan an argadheef kanaaf baay'ee jaalladheera. An ishee fudhachuudhaaf ulaagaa tokko malee baay'ee natti tola. Ofii jedhee iskiriiptii kootiif jedhee iskiriiptiin mootii gochuu barbaaduuf jedhee ishee fudhachuu nan danda'a. Jechuun baay'ee natti toleera amma sa'aatii kanaatti.